Video keenya irratti imoon keessan yookaanis immoo akkaawuntiin imoo keessanii namoonni biroo bilbila isaanii irratti eeyyama keessaniin ala yoo fayyadamaa jiru ta'e yookaanis immoo meeseejii sun barreessan akkasumas illee wantoota garaagaraa isin imoo keessa irratti gootanii dhoksaadhaan dubbisaa jiru yoo ta'e karaa ittiin irratti cufuu dandeessan yookaanis immoo nama imoo keessan xallafee jiru tokko karaa ittiin keessaa baasuu dandeessan yookaanis immoo irratti cufuu dandeessanii isinitti agarsiisuuf deema. Kanaafis namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuun akkasumas illee viidiyoo kana immoo laayikii gochuudhaan isteeppii ani isinitti agarsiisu hundaa haga xumuraatti hordofaa. Haga xumuraatti hordoftan taanaan wantan isinitti agarsiisu kuni seeraan isiniif dalaguu dhiisuu danda'a. Kanaafis immoo gara viidiyootti yommuu seennu duraan dursaa nama imoo keessan xallafee jiru tokko keessaa baasuuf yookaan immoo irratti cufuudhaaf gara aappii imoo bilbila keessanii haala kanaan ni seentu. Sana boodas gara imoo erga seentanii booddee wantoota garaagaraatu argama. Isa keessaati icon profaayilii yookaanis immoo mallattoo profaayilii gara gubbaatti argamu al tokko ni cuqaastu. Sana boodas akkuma argitan gara profaayilii keessanitti isin geessuudhaan wantoota garaagaraa gara gajjallaa isiniif kaa'ee jira. Isa keessaatis kan nu barbaachisu security and privacy kan jedhudha. Kanaafis isa al tokko kiliikii goona. Sana boodas gara peejii kanaatti gaafa nu fidu haala kanaan wantoota hedduutu argama. Ammas isa keessaati kan nu barbaachisu manage devices kan jedhudha. Kanaafis manage devices kan jedhu sana kiliikii gochuun keessa ni seenna. Erga keessa seentanii booddeessi akkuma argaa jirtan bilbila koorratti yookaanis immoo akkaawuntii imoo koorratti bilbila lamatu saayinii ta'ee fayyadamaa jira. Akkuma argitan inni jalqabaani trusted phone kan ta'e kan koo kan hin amanu Samsung G9 jedhee kan koodii yoo moodela bilbila sanaa naaf kaa'ee jiru yookaanis immoo current kan jedhee jiru suni bilbila kan koodha jechuudha. Kana jechuunis inni gara gajjallaatti Infinix jedhee bukkee isaatti dileetii kaa'ee jiru akkaawuntiin hin beekne yookaanis immoo bilbila hin beeknetu akkaawuntii imoo kooti saayinii godhee meeseejiin barreessuu akkasumas illee bilbilan imoodhaan bilbiluu hundasaa asiinii na jalaa ilaalaa jira jechuudha. Kun immoo wanta ani hin barbaanne waan ta'eef bilbila sanaa dafee imoo koo irratti cufachuun qaba. Kanaafis wanta isin gootanii akkaawuntii bilbilaa isin hin beekne gara gajjallaatti haala kanaan gaafa inni ka'e dileet isiniif fidu iddoo dileet jedhu sanaa al tokko ni cuqaastu. Sana boodas haala kanaan barreeffama garaagaraa gaafa isiniif fidu iddoo dileet jedhu sanaa kiliikii ni gootu. Sana boodas haala nama ajaa'ibsiisuun dileetiin nuun jedheera. Yeroo kana kaasees bilbilli keessaa remuuvii godhe kuni keessaa beera jechuudha. Garuu immoo akka tasaa ammas osoo an hin beekin imoo koo itti deebi'anii fayyadamuu waan danda'aniif yookaanis immoo ammas irra deebi'anii xallafanii bilbila koo kanarratti yookaanis eeyyama koo alatti imoo koo fayyadamuu waan yaalaniif wanta tokko gochuu qabna. Kun immoo gubbaa irratti akkuma argaa jirtanii multi device kan jedhudha. Kanaafis immoo kan oonii ta'ee jiru sana ofii gochuu qabna. Kunis kan inni nu gargaaruu fi bilbila keenya alatti devicein kamiyyuu kompiitara ta'u bilbila nama biraa ta'u akka namni tokko iyyuu keesseene bilbila kanaan alarratti akka isaan hin fayyadamne karaa ittiin godhudha. Kanaafis immoo toongilii oonii ta'ee jiru sana ni cuqaasna. Sana boodas haala kanaan barreeffama garaagaraa nuuf fida. Isa keessaatii gara gajjallaatti disable kan jedhu sana ni cuqaasu jechuudha. Sana boodas haala argaa jirtaniin kan sila oonii ta'ee ofii ta'eera jechuudha. Kana jechuun bilbila koon alarraa kan hafe bilbila koorraan kan hafe bilbila nama biraa irratti akkaawuntiin imoo kooti saayinii ta'uu hin danda'u yookaanis immoo fayyadamamuu hin danda'u jechuudha. Isin yeroo barbaadanitti kana oonii gochuudhaan bilbila namoota biraa irratti yookaan immoo bilbila lama yoo qabaattanii isarratti yoo saayinii gochuu barbaadan dhuftanii wanta kanaa oonii gochuu dandeessu jechuudha. Egaan haala kanaan akka imoon keessan hin xallafamne gochuu dandeessu. Akkasumas illee yoo xallafamee jiraate immoo karaa kanaan salphaatti nama xallafee jiru sanaa yookaanis nu to'achaa jiru keessaa baasuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun akka isin fayyade irraa barattan abdii guddaan qaba. Ammas immoo viidiyoo ajaa'ibaa biraan haga walitti deebinutti YouTube chaanaalii koo subscribe akkasumas illee viidiyoo kana like gochuun dagatinaa. Viidiyoo ta'an irratti haga walitti deebinutti nagaan naaf tura.